Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalaga majlis arramal fakat. Gammachuu akka adaan kanaadha kuma garreeru wallahi. Ayye. Gammachuu akka daadu. Ilmaanatti nama tokkotti baasee nama gammachiisaa wallahi. Fakat. Naasa bareen. Majlis arramal fakat Ziyad. Dalagaan akkuma gartuu kanaati. Dalagaan alaan bareeduudha. Yuunivarsiitii kolleejjii Islaamaati jedhamu. Ayye. Kolleejjii Islaamaa jira. Dalagaa saayinaa kanaan itti jira. Ayye Muhammad Ismail arra dalagaan arra mal fakat. Dalagaan? Masyaallah. Bintee jijjiir. Ayye. Akkam jette gammachuun har'aan tanaa gaa majlisa hawaasni ni fi dargaggoon akkasuma shamarrallee isin cinaa jiraate isin hojii cufuu kanaaf maal si dhagame? Gammachuu keenya irraa gammachuu guddaadha. Amira itti aanaa Amira Fajrul Islam akkam jettamee gaa gammachuun har'aan tanaatu maal fakkaatti? Gammachuun har'aan tanaa jecha ittiin siibsuu hin dhabe wallahi. Ayyee. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbii namni akka cirracha lagaatti nu baay'ee sun jira. Amin Allahu amin. Baay'ina kana hedduutti gammadde. Hedduu itti gammade wallahi. Ani har'aan tana qophaa jiraachuu inni gabaarraa dirree qophaa jiraachuu akka bu'aan qabnarraa natti wanta. Allah khair Rabbi simbira dhaabbato dandeetti isaatiin rahmaan akkasitti uummanni Oromootis uummanni Islaamaa bikka jiru hundaa'u waan majlisa kana waan gartee nu barbaachisuuf jecha akka nu bira dhaabbatan barbaannaa nuti illee hanga dandeetti teenyaatti dhaamsa olii dabarsinee akka bira dhaabbannu yenna majlisni kun asitti dhaabbachuun taa'u waan deemu uummanni Oromoo ala jirus keessa jirus uummanni Islaamaa akka jirrutti wal bira dhaabbachuu qabna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arrantana wanni asii waliin nu qabe majalisa magaalaa Baroodadha. Kana duuba jaarmaa isaatirra wali qabamnee arrantana guyyaa arrantana. Kanaafuu duuba namni Islaama ta'e kan magaalaa Baroodaa keessa jiru xiqqa guddaa intala gurba aayyo nam tokko sana fi Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrantana gaariiroon magaalaa Baroodaa hojii akkanaadha jirtu. Isin dura bu'oonni biyyaa jiru. Akkana beeka akka Mustafeedha Mamarroofaan Musaa tokko tokko lakkaa isin argitu. Kan akka Fajir Abdullah Jaabira. Allahu Akbar. Allahu